boko yona yona. Daawwattoota keenya kun miidiyaa furtuu shawuuti. Miidiyaan furtuu shawuu keenya akkuma beekamu keessummoota gurguddaa qabatee kan inni isiniif dhiyaataa ture. Har'as keessummaa jabaa tokko qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan keenyas nu jidduutti argamu. Anaa dhufu jenneerra. Anaa dhufu jenneerra nutis. Egaa keessummaan keenya dhufanii nu jidduutti argamanii jiru. Kunooti daawwattoota keenyaan wal baraasiniin jenna. Guddaa tokko galatooma miidiyaa keessa miidiyaa furtuu shawuutti na dhiyeessitanii yaadaa fi yaaddoo saba kiyyarra jiru akkan ifa ga'u kan akkana waan na gootaniif guddaa tokko galatooma. Egaa qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Daawwattoota keenya weellisaa yookaan artistii Falmataa Mokonnon qabanneetu kan nuti gaaffii fi deebii gochuudhaaf eegalle. Falmataan eessatti dhalatanii eessatti guddatanii haala akkamiin guddatanii isa kana daawwattoota keenyaaf ifa nu godhaati gara gaaffii keenyaatti ceena. Galatooma ani kan inni dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Kongayyaatti. Dhaloonni kiyyallee mucaa ani dhalataa mucaa baadiyyaati. Ijoollummaa kiyyarraa kaasee jabbiloota tissaa fi maatii kiyya gargaaraadha kanan guddadhee asirra ga'e. Ani abbaan kiyya ijoollummaadhaan kan inni irraa du'e. Haadha gootaa harmee birree teessoo tu na guddise. Isheenis immoo naan na guddisuuf jecha dararaa fi rakkoolee baay'ee keessa darbiteetu sanarraa battee qoraan baattee bishaan baattee fi kan siraa hojjetteedha kan isheen na guddistee darajaa kanarraa na geessisiin jedha. Guddaa galatoomi Falmataa yaada gaariidha. Falmataan gara artiitiitti haala kamiin seenuu dandeesse akkamitti artiitti makamte? Guddaa tokko galatoomi ani gara artiitti akkan dhufu kan na taasise wallisaa eebbisaa addunyaadha. Wallisaa eebbisaa addunyaa gara artiitti dhufu akkaataa kamiin na taasise hoona jette wallee eebbisaa addunyaa yeroon jabbiloota tissuu daa'imuma kiyyarraa kaasee dhaggeeffachaa fi dhagaa kanan guddadhe. Walleen eebbisaa addunyaa waan dhaggeeffachaa dhagaa guddadheef ufsi'eessee anillee akkuma isaa kana quuqama eebbisaan saba isaaf qabu akkuma eebbisaa quuqama saba Oromoo mul'isuuf jecha gara artiitti dhufe. Guddaa galatoomi Falmataa wallee lama viidiyoo wal duukaa duuba lakkistee jirta. Wallee keessana eenyutu sii talaqe moo ofumaa fi walaloo fi yeedaloo ofuma keetiin hojjette? Gaaffii sirriidha. Ani akkuma siin jedhee ijoollummaa kiyyarraa kaasee wallee eebbisaa addunyaa hojjechee dhagaa kanan guddadhe. Wallee eebbisaa addunyaa yeroo naga'utti jalqabarraa gaafan gara artiitti dhufu wallee eebbisaa addunyaa hojjechuuf gara artiitti kanan dhufe. Gaafan wallee kana hojjechuuf gara Finfinnee dhufu wallisaa fi qabsaa Oromoo kan ta'e wallisaa Sabboonaa Tafarraa faana wal quunname. Wallisaan Sabboonaa Tafarraallee wallee mataa kee aan saba keetti ba'uu qabda jedhee walaloo fi yeedaloo naa uume mana muuziqaa na fuudhee deemee wallee kiyya jalqabaa sana na hojjechiise. Kan lammataa immoo sanarra dhaabbadhee ani walaloo fi yeedaloo fi kiyya dhuumee tan wallisaan Sabboonaa Tafarraa yaadaan na bukkee dhaabbatee na jajjabeessee sana qofaa ta'uu hin taane jaallan sabaaf jecha dirree qabsoorra socho'anillee na jajjabeessanii na bukkee dhaabbataniitu kanaan gara kanaatti dhufeen wallee sana hojjechuu hin danda'e. Baay'ee gaariidha, baay'ee namatti tola. Falmataan wallee yookaan artii bichaa odoo hin taane waraana bilisummaa Oromoo keessaas harka qabda jechuun gurraa qabaa. Dhugaa moo soba? Dhugaadha. Dhugaadha jetteetta. Gara dirree qabsootitti haala kamiin yookaan fakkii maal godhattee yookaan quuqama maaltu si keessatti uumamnaan yookaan maaltu sitti dhagaamnaan gara dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootitti makamuu dandeesse?
Ayyee akkuma siif ibsee ani daa'imuma kiyyarraa kaasee wallee buusaa addunyaa dhaggeeffachaan guddadhe siin jedhe naannoon alitti dhaladhe immoo aanaa Gudayyaa Bilaa Ganda Gongayyaa siin jeera bakka sana gidiraa gurguddaatu jira iddootti illee sabni maalummaa isaa hin beeknedha kanaaf ani daa'imuma kiyyarraa kaasee quuqamaa fi gootonni Oromoo wanta isaan ta'ani dubbisaa fi dhagaa kanan guddadhe sanarraa kaasee daa'imuma kiyyarraa kaasee maqaa waraana adda bilisummaa Oromootiin dararaan guddaan narra gahaa ture narra bichaa miti armee kiyya aadaaf abbaa taatee na guddistellee narra darbee armeen kiyyallee mana hidhaatti maqaa kiyyaan kan dararamaa turte sanarra dhaabadhee anarra dararaan reebichaa fi hidhaa fi bara mootummaa wayyaanee sana dararaa gurguddaatu narratti raawwate sanarra dhaabadheen akka ni mooraa waraana adda bilisummaa Oromoo galuu na taasise. Hayyee guddaa galatoomii falmataan weellisaadha deebi'ee karaa tokkoon kanati argamtu dirree qabsoo keessattidha. Hojiin dirree qabsoo fi hojiin aartii kun lama ta'ee sitti hin ulfaatu falmata? Hin ulfaatu. Akkamiin? Akkamiin yoo jettee yaada bareedaadha. Weellisaa jechuun quuqama saba isaa aartiidhaan baasee kan mul'isu jechuudha. Qabsaa yookaan waboo jechuun immoo lubbuu isaa tokkitti saba isaaf qaalii gochuuf jecha hidhatee hidhachiisee dirree irra kan socho'u jechuudha. Lamaanuu isaan tokko jedhee yaada akka yaada kiyyaatti. Lamaan isaanii tokko maaliif jennaan weellisaan sagalee qabuun saba isaa riphee jiru saba isaa rafee jiru sana dammaqsaa sagalee isaatiin waboon immoo dirree bosonaa hidhatee hidhachiisee hidhannoodhaan dirree qabsoo irra socho'a. Akka kiyyatti waboo fi aartiin wal fakkaattiin jedha. Hayyee guddaa galatoomii falmata. Egaa erga dirree qabsoo waraana bilisummaa Oromootitti erga makamtee booda wanti ati hin daganne yookaan wanti ati hin irraanfachuu hin dandeenye jira? Eeyyee. Kan ati irraanfachuu hin dandeenye keessaati yaadota qabdu yaada tokko lama mee daawwattoota keenyaaf ifa godhi. Ayyee jalqaba duraa itoo mooraa waraana adda bilisummaa Oromootti hin makamiin dura manni ta'een waraana adda bilisummaa Oromoo faana socho'an ture. Sanarra dhaabadheen gara dararaa fi reebichii fi hidhaan na dararee jennaan gara waraana adda bilisummaa Oromootti kanan gale. Sanarra dhaabadhee waraana keessa jaalalli jira tokkummaan jira. Walaggeeffachuutu jira wal kabajuutu jira waliin deemuutu jira tokkummaan Oromoo waboo keessa kan isheen jirtu dirree qabsoo irra kan isheen jirtu sanaaf mudannoon naquun name yoo jiraate akka kiyyaatti jaallanwwan qaqqaalii ani jaalladhu yerootti na bukkeetti wareegamantu jiru beelaaf dheebuun jira dadhabbiin jira warreen kun akka mudannootti fudheetan kan sitti mooni. Hayyee guddaa galatoomii egaa daawwattoota keenya egaa keessummaan keenya kunoo nu jidduutti argamanii gaaffiif deebii godhaafii jirru kana egaa isinis akkuma waliin turre walumaan ammas gara gaaffii biraatitti itti ceenaa egaa falmata yaada ati asirratti nu ibsite hundumti isaayyuu yaada bareedaa fi yaada baay'ee namatti toluu fi yaada keessa namaatii hin baanedha egaa jaallawwan kee namoota jaalattuu fi galata isaaniif laattu kan galata galchitu yoo jiraate asumaanan carraa tokko siilaadhee yaada keenya gara golobootitti deemna. Ayyee ani jalqaba duraa rabbina uumee har'aan nagayeen galatan kenna. Sanatti aansee haadha akka abbaattis akka haadhaattis taatee eessuma wasiila taatee na guddiste birree teessoof galatan qaba. Sanatti aansee immoo jaallan sabaaf jecha dirree qabsoo irra socho'an kan akka jaal Marroo jaal Sanyii jaal Sabboonaa Tafarraa fi jaal Jaarraa Gadaa isaan kana yaadaa fi karoora qabatanii manaa baatan sana amma galmaan geessanitti qabsoo sana
in sharafiina qabsoo sana yaada amma qabatanii jirtan sanaan gara fillafiitti sochoosaa jedheetan dhaama amsa kiyya. Hayyee guddaa galatoomii wanta duubatti si deebisu tokkotu jira falmataa ummanni Oromoo artistotaaf yookaan qabsaa'ota jiranii fi kan dirree qabsoo irraati falmii guddaa gaggeessaa jiraniif ummanni Oromoo maal gochuu qaba jetta? Ayyee qabsaas ta'ee artistiin qaroo saba Oromooti. Qabsaa Oromoo irraa maaltu eegama? Qabsaa faana hiriiruuf yookaan immoo artistii tokko faana hiriiruuf jettee na gaafattee yaada bareedaadha. Yaadichillee akkaataa kanaan siifan ibsa. Waboon jijjiirama mataasaa yookaan faayidaa mataasaaf miti. Ani inni manaa ba'e lubbuu kiyya tokkitti hin qabu kana saba kiyyaaf qaalii godheen saba kiyya gabrummaa jala jiru nan bilisoomsa jedheetu. Kanaaf artistii fi waboo faana haa hiriirru. Artistii haa fakkaannu waboo faana haa hiriirru jedheen amsa kiyya dabarsaani. Hayyeegaa guddaa galatoomii egaa daawwattoota keenya egaa kuni miidiyaa furtuu showuu keenya akkuma beekamu kana duras wannoota kana fakkaatan artistotaa fi hayyoota gurguddoo qabatee isinii dhiyaataa ture. Kanatti aansuudhaan gaa wallee amma haaraa takka qabatteetu jirta. Wallee keessana yeroo tokko sagaleedhaan nu jedhiiti uummata keenya biraan gabaabsinee geenye yaada keenya golomna. Ayyee ani yaaduma sirriidha. Wallee kiyya sadaffaa audoo isaa xumuree viidiyoo aan yeroo dhiyootti saba kiyyaaf ifan godha jedhee yaada. Amsa ani qabutu jira sana dura ani amsaan Oromoof qabutu jira. Amsi kiyyallee waboo faana hiriirru artistii keenya haa jabeessinu. Artistii keenya faana hiriirru ani wallee hojjedhe sana jalqaba dura wallee hojjedhe wallee lamaan sana YouTube waboonni moonaa entertainment irratti gallakkiseen jira. Walleen kiyya sunillee haala ilaalamuu qabuu fi haala deemuu qabuun hin deemne. Oromoon marti keessan wallee sana YouTube waboonni moonaa entertainment jedhu irra galaatii like share subscribe gochuu hin dagatiina. Wallee kiyya ammaan audoo isaa xumuree viidiyoo isaa hojjechaa jirullee YouTube ma waboonni moonaa entertainment jedhu irratti na eeggadhaa hin jedhaani. Hayyeegaa daawwattoota keenya egaa wallee haaraa amma inni qabatee dhiyaatee jiru asumaan kallattiidhaan isin dhageessifna. Baay'ee waan namatti toludha haleelee oboko jedha. Baay'ee wallee namatti toluu fi wanta keessa namaatii hin baanedha. Egaa falmataan jabaadhu Waaqayyo si faana ta'u uummanni keenyas wilistoota keenya bukkee dhaabbachuudhaan akkasin abdii qabdan asumaanan yaada koo dabarsa.
egaa keessummaa kabajaa taatanii yeroo keessan gubdanii dhuftanii asitti argamtanii gaaffiif deebii nu deebistanii fi guddaa galatoomaa siniin jenna. Ayyee sinillee guddaa tokko galatoomaan jedha miidiyaa keessan miidiyaa furtuu shawuu irratti akkan yaadaaf gaaffii godhuuf aga kan affeertan guddaa tokko galatoomaa ana bichaallee toon taane warreen na fakkaatan warreen duuba kiyya jiran artistootaa fi gameessota duuba kiyya jiranillee deddeemtanii yookaan immoo waamtanii gaaffiif deebii akka gootan miidiyaa bilisummaa miidiyaa tokkummaa akka ta'u siniifannawwa galatooma. Ayyee shi egaa dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma beekamu torbanitti gizee tokko keessummaa kabajaa qabannee isiniif dhiyaachaa turre ammas torban wanneen kana fakkaatan qabannee isiniif dhiyaannaa yooyaa nagaataa horaa bulaa. Sagantaa kana qopheessee kan dhiyeesse ana gaazexeessaa Bareechaa Hirpaatii kaameraamaaniin keenyas Tolasaa Sanbataa kan nu waliin turanii nagaa ta'a fayyaa ta'a injifannoon kan uummata bal'aa tokko. Hayyee jirra jirtu.